Egaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa tamsaasa kallattii qophii addaa keenyaa kanarratti fuulleffatu qophii addaati. Marigaa waan hunda duraa nageenya haa dursu addunyaa kanaaf nageenya dursa nuti immoo Oromoon warroota nageenya heddummeessanii fi nageenya faarsan keessaa isa hangafaati. Oromoo abbaa seenaa dilbii gurraacha gaanfa Afrikaa kan jedhames kanumaa fi dhugaa kan dhaabbachuudhaan hayyoonni hedduun Oromoo abbaa seenaa dilbii gurraacha gaanfa Afrikaa jechuudhaan waltajjiilee garaagaraa irratti akkasumas seenaalee garaagaraa irratti barreessanii jiran. Marigaa amma sirrii deebinee bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa fi obbolummaa isin qabsiin jecha sagantaa tamsaasa kallattii qophii addaa irratti fuulleffadhee kan isin biraan ga'u an obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Marigaa kuma isiniif ibsuuf yaalachi sagantaan keenya har'aa kan irratti fuulleffatu keessaa qophii addaati. Qophiin addaa kun hoo maalirratti fuulleffata kan jedhuuf hunda biraa akka ga'uuf jiraan durseetiin copy link gochuudhaan akkasuma kallattiilee adda addaatiin hiriyoota keessanii raabsuudhaan ergaa kana akka dabarfattan abdiin qabaa. Sagantaan tamsaasa kallattii keenyaa ammoo kan isin biraan ga'aa jirru kallattiidhaan MW irraa ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Kan dhaggeeffachaa jirtanis sagantaa qophii addaati. Marigaa kunis ta'e sun sagantaa keenya har'aa irratti qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kanarratti namoonni kallattiilee adda addaatiin gaafii nu gaafachaa turtan irra deebuudhaan isinirraa barfachuuf yookaan immoo isinirraa xiqqoo turuudhaaf nuuf kolchaa isiniin jedha. Dhiyeenya kana keessaa taateen addaa kallattiilee adda addaatiin ta'amaa turanii jiran gama sooshaal miidiyaatiin taatilee armaan dura baratamee hin beekne yookaan immoo hojjetamanii hin beekne hojjetamanii jiran jechaan keessaayyuu yeroo sooshaal miidiyaa keessaa tokko kan ta'e dirreen tiktookidhaan namoota adda addaatiin qeeqni adda addaatti ka'aa jirutti hojiileen gaggaariin hedduun dalagamanii jiran. Hojiileen barsiisummaa amantaa akkasuma hojiin tola ooltummaa gargaarsa lammiif jedhu keessatti seenaaleen gurguddoonis galmaanii jiran. Haaluma saniin namoota hubannoo qabiinsa dhabiinsarraa kallattiilee adda addaatiin hawaasa keenya facaasuudhaaf tooftaalee adda addaa osoo nu hubatiin warroonni geggeessaa turanis ni jiran. Hedduun isaanii har'an tanatti karaa deebi'anii jiran warroonni haftanis akka karatti deebitan abdiin qabna. Marigaa sooshaal miidiyaan madda barnootaati, madda dinagdee, madda siyaasaati. Marigaa sooshaal miidiyaa keenyatti kallattiidhaan fayyadamuun dirqama namummaa fi sabummaati. Marigaa dhiyeenya kana keessaa wal dorgommii seena qabeessa yeroo jalqabaatiif agarsiisa uffannaa aadaa golollee Oromiyaa 11 irratti fuulleffate yeroo jalqabaatiif qophaa'ee jira. Wal dorgommii san irrattis namoonni hedduun irratti hirmaatanii seenaa riikaardii sooshaal miidiyaa namoota hedduun 7,000tti tilmaaman kallattiidhaan ilaalamaa ture. Marigaa kun waanuma cal jedhamee itti dhufe osoo hin taane itti yaadameetiin sagantaa yeroo gabaabduu keessatti qophaa'edha. Ammas irra deebiitiin kan galateeffachuun barbaadu dargaggeessa lafaa dhufaa jiru ibsaa jaalalaa fi akkasuma koree qindeessitoota soorechi obboleettiitiin haadha siinqee akkasumas intala baadiyyaa fi mi'a dabalatee akkasuma gara madda olaabuu miidiyaatiin qooda keessa fudhachuu kennaan irra deebine hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Marigaa warroonni miidhagina sagantichaatiif kallattiilee adda addaatiin kennaalee adda addaa kennuudhaan akkasuma sagantaan sun akka miidhaguu fi hanqinni teeknikaa tokko dhimma konneekshiniitiin wal qabatee akka mudanneef warroonni kallattiidhaan irratti hirmaattanii tumsa adda addaa gochaa turtan irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Marigaa warroonni keessaayyuu giiftii adda addaa kennuudhaan sagantaa sanarratti sagantaa sun akka miidhaguu fi akkasuma miira hawwattummaa akka kennuuf hojjechaa turtani galata guddaa qabdan galfata guddaa qabdan jechuun barbaada. Marigaa sagantaan sun gulaalleen jalqabaadhaa xumuramee jira. Gulaallee xumura baay'ee dadhabsiisoo ta'e keessatti darbanii jiran. Eeyyangaa Marigaa kun beekamu gololleen Oromiyaa kutaan 11 irratti hirmaatanii qooda kan fudhachaa turan wal dorgommii seena qabeessaa fi barnoota yookaan immoo haala kaleessa sooshaal miidiyaa keessa ture tokko yookaan immoo hin jirre tokko fiduudhaan hawaasni keenya akka bashannanuu fi irra deebi'anii isin warroonni waan kana qopheessan madda olaabuu miidiyaas dabalatee ibsaa ilma jaalalaa sooretti haadha siinqee intala baadiyyaa mi'a hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gulaalli xumuraatiif eenyuun faachare kan jedhuu fi sagantaa keenya irratti kan gurra isin buufnu ta'a. Warroonni gulaalli xumuraatiif darbitan waan gaarii qabatanii akka dhuftan asuma isin beeksifna jedheetii yaada. Warroota gulaalee xumuraatiif yookaan sagantaa xumuraatiif darban keessa godina Arsiirraa waan ofii kallattiidhaan gulaalli xumuraatiif darbiteerti. Akkasuma ishee wajjin kan darbite godina Arsiirraa Oromiyaa
uffata aadaa miidhagaa uffachuudhaan aktii areeda mul'isuudhaan waan gaarii hojjechuudhaan kan dabarsan waan ofii godina Arsii irra haaluma kanaan immoo Oromiyaanis kallattiidhaan gulaalliitaan darbitee jirti. Haaluma kanaan Baaleerraa Sooretti fi Dumbiyyeen gulaallee isa xumuraatiif darbanii jiran akkuma jalqabarratti isiniif ibsuuf yaaletti waan ofii Arsiirraa Oromiyaanis Arsiirraa Baaleerraa Sooretti fi Dumbiyyeen gulaallee xumuraatiif ennaa darban Booranarraa miidhagduu fi shamarree ammaan tanaaf dorgommii sanarratti ni dhiyaatti eegamaa jiru biiftuu yookaan mootu namni biraa bakka bu'aa meetiin eegamaa jira kallattiidhaan darbanii jiran jeetiin eegama. Haaluma kanaan immoo waan nama ajaa'ibsiisu Jimma Abbaa Jifaar gulaallee xumuraatiif haala addaatiin kan darban Jimma Abbaa Jifaar ilma Imaan Oro haaluma kanaan Zuuzuu Oro sagantaa gulaallee xumuraatiif dadhabsiisoo kan ta'eef darbanii jiran jechaadha. Marigaa daawwattoota keenya kan isin biraan gaa jiru sagantaa tamsaasa kallattii wal dorgommii agarsiifannaa aadaa uffata aadaa golollee Oromiyaa 11 irratti dhaabbachuudhaan gaggeeffamaa ture warroota gulaallee xumuraatiif darban jechaadha. Dhugaa dubbachuuf Jimma Abbaa Jifaar irraa Imaan Oro darbitee jirti, Zuuzuun darbitee jirti. Haaluma kanaan immoo waan nama ajaa'ibsiisu Wallaggaa irraa lalistuu kallattiidhaan darbitee jirti jechaadha. Lalistuun akkuma beekamu joornaalistii teenyadha. Shamarree gameetti kallattiidhaan gara gulaalleetti darbitee jirti. Haaluma kanaan jiituu isii wajjin kallattiidhaan gulaallee xumuraatti darbanii jiran jechaadha. Shawaarraa Kiin Biiftuu sagantaa xumuraatiif wal dorgommii xumuraatiif darbanii jiran jechaadha. Hedduu waan nama ajaa'ibsiisu Iluu Abbaa Boraa irraa kallattiidhaan sagantaa xumuraatiif kan darban gulaallee xumuraatiif kan darban obboleettii teenya giiftii warra Iluu fi Aaminaa warra Iluu Aaminaa Iluutii fi akkasuma giiftii warra Iluu sagantaa gulaallee xumuraatiif darbanii jiranii haagalatooman jennaan gaa. Haaluma kanaan Walloorraa sagantaa baay'ee dadhabsiisaa fi ulfaataaf kan darbite shamarree teenya Faafii Qoonjoo akkasuma Boontuu Ibraahim gulaallee xumuraatiif darbitee jirti. Waan nama ajaa'ibsiisu wal dorgommii baay'ee dadhabsiisaa fi ulfaataa ta'e Gujii Eyyankaa sagantaa xumuraatiif kan darbite aadaa beek shamarree jedhamtudha. Sagantaa xumuraatiif darbitee jirti. Gujiinis kallattiidhaan warroota hafanis kallattiidhaan yaada kan isin biraan geenu ta'a. Harargeenis sagantaa kana keessatti warroota qooda gurguddaa fudhatan keessaa isaan adda duraati. Dhimma sanii irratti koreen naamusaa yookaan immoo kareen irratti mari'atteetiin waan qindeeffattee jira. Kallattiidhaan godinoonni Oromiyaa kutaaleen 11 darbanii jiranii baga gammanne kutaan Oromiyaa 11 sagantaa kanarratti akka qophaa'an koreen qindeessituu sagantichaa yaamicha godhanii jiranii. Darbine odeeffannoo jiran kan kallattiidhaan isin biraan geenu ta'a. Sagantaa tamsaasa kallattii kan isin dabarsaa turre gara MWtiin ani qopheessa saganticha falmataa roorootii waan nu dhageeffattanii fi galatoomaa isiniin jecha odeeffannoolee adda addaa sa'aatii muraasaan booda